Ashamaar kafuun akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa oduu fulbaana 8 sin biraan ga'uuf qabannee dhiyaannee jirra. Hanga xumura oduu keenyatti nu faana turan affeerraa keenya. Oduu waliin dhaalaliseessisaay oduu dursuun hangafoota isaanii. Gareen TPLF Dr. Dabratsiyooniin durfamu obbo Gitaachoo fi hooggantoota 16 paarticharraa dhorke. Ayyaana Irreechaaf gatiin geejjiba xiyyaaraa irra deebiin sirreeffame 20% akka hir'atu taasifameera. Faransaay shororkeessitoota gaanfa Afrikaa fi guutuu Afrikaa keessa jiran dhabamsiisuuf Itoophiyaa waliin tumsaan kan hojjettu ta'uu ibsitee jirti. Libaanos keessatti raadiyoon qunnamtii dho'ee miseensota Hizboolaa hedduurra miidhaan ga'uun namoota 9 ammoo ajjeesuun gabaafame. Haleellaa diroonii Yuukireen hordofuun namoonni akka baqatan naannoo Raashiyaa tokko ajajje. Amma oduu bal'inaan gareen TPLF Dr. Dabratsiyooniin durfamu obbo Gitaachoo fi hooggantoota 16 paarticharraa dhorke gabaasa dabalataa abdii sabaan akka ta'anutti dhiyeessa. Ji'a darbe keessa yaa'ii waliigalaa 10ffaa kataasisee ture TPLF pirezidaantii yeroo Tigraay kataan obbo Getaachoo Raddaa dabalate miseensota koree giddugalaa 16 paarticha keessaa ari'achuusaa beeksiseeti jira. Taatee kana hordofuun hooggantoonni hojicharraa dhorkaman kun bakka bu'ummaa TPLF fi bulchiinsa yeroo Tigraay keessatti itti gaafatamummaan isaanii akka sirreeffamuun barbaadaa jedhan. TPLF yaa'ii waliigalaa 10ffaa irratti hooggantoota olaanaa paartichaa kanneen jalqaba baatii hagayya keessa hin hirmaanne aangoorraa kaasuu beeksisee ture. Yaa'iin kun boordii filannoo Itoophiyaan fudhatamaa hin arganne ture. Ji'a tokko booda immoo pirezidaantiin yeroo naannichaa obbo Getaachoo Raddaa dabalate hooggantoonni olaanaa paartichaa sochii siyaasa TPLF waliin hidhata qabu hundatti akka hin hirmaanne ibsa baaseen dhorkee ture. Waraanni xumurame bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay erga hundeeffamee booda qondaaltota TPLF gidduutti walqoodinsi dhalateera. Qondaaltonni TPLF yaa'ii irra deddeebiin ta'an illee garaagartee qaban furachuu hin dandeenye. Kora TPLF garee Dr. Dabratsiyooniin durfamu dhiyeenya geggeeffamee fi hooggantoonnii fi miseensonni paartichaa hedduun irratti hin argamne irratti hooggantoonnii fi miseensonni paartichaa koricha irratti hin argamne hooggansarraa akka bu'an murteessee ture. Dr. Dabratsiyoon durataa paartichaa gochuunis filateera. Haa ta'u malee boordiin filannoo biyyaalessaa korri TPLF geggeesse kun adeemsa seeraa waan hin hordofneef fudhatama hin qabu jedhee ture. Obbo Getaachoo Raddaaf gareen isaanii hooggansarraa ka'uun sadarkaa miseensaatti akka itti fufan koreen giddu galeessaa TPLF Dr. Dabratsiyooniin durfamu murteessee ture. Amma immoo ibsa baaseen TPLF keessaa akka isaan dhorke dubbata. Koreen giddu galeessaa TPLF walgahii geggeesse jedhe irratti waa'ee hooggantoota isaa olaanoo fi tarkaanfii taane fudhatamuu irratti murtee dabarsuu hime. Kora TPLF 10ffaa irratti hooggantoonni dhorkaman kunneen dogongora isaanii hubatanii dhiifama gaafachuun aduu ji'a tokko keessatti deebi'u jedhamee eegamus waan eeyyamamoo hin taaneef paarticha keessaa dhorkineerraa jedheera. Ibsa baasan kanaan obbo Getaachoo Raddaa dabalate hooggantoota paartichaa 16 ta'an keessoo paartichaa taa'uun shira dalaguun paarticha diiguuf hojjetaa turanii jedhe. Hooggantoonni dhorkaman kunneen aangoo mootummaa yeroof kennameef fayyadamuun karaa seeraan alaa maallaqa bittimsaa jiru jechuunis himatee jira. Obbo Getaachoof hooggantoonni dhorkaman 16 kan TPLF bakka bu'uun hojii kamiyyuu akka hin hojjenne murteessuus ibsanii jiru. Ayyaana Irreechaaf gatiin geejjiba xiyyaaraa irra deebiin sirreeffame 20% akka hir'atu taasifameera. Gabaasni dabalataa akka ta'anutti dhiyaata. Hawaasni diyaaspooraa ayyaana Irreechaa guyyoota muraasaa fi irratti hirmaachuu barbaadaniif addatti gatiin taarifa xiyyaaraa harka 15 hir'atee ture irra deebiin sirreeffamni gatii 20% akka ta'u murteeffamuu Komishiiniin Turizimii Oromiyaa beeksise. Dhimma kana irratti daandiin qilleensa Itoophiyaa fi Komishiiniin Turizimii Oromiyaa hagayya 28/2024 waliigaltee walhubannoo mallatteessuun isaanii ni yaadatama. Akkaataa waliigaltee kanaan daandiin qilleensa Itoophiyaa diyaaspooraa ayyaana Irreechaa onkololeessa 5-6/2024 Finfinnee fi Bishooftuutti kabajamu irratti hirmaachuuf gara biyyaa galaniif gatiin imala dhaqaa galaa 20% akka hir'isu ibsameera. Ayyaana Irreechaa dhufuu irratti hawaasa diyaaspooraa 5,000 ol gara biyyaa ni gala jedhamee akka eegamus eerame. Faransaay shororkeessitoota gaanfa Afrikaa fi guutuu Afrikaa keessa jiran dhabamsiisuuf Itoophiyaa waliin tumsaan kan hojjettu ta'uu ibsiteerti. Abdii sabaan dabalata qaba. Faransaay shororkeessitoota gaanfa Afrikaaf guutuu Afrikaa keessa jiran dhabamsiisuuf Itoophiyaa waliin tumsaan kan hojjetu ta'uu ibsitee jirti. Hariiroo waloof hunda galeessa Itoophiyaaf Faransaay caalmaatti cimsuuf mariinis taasifameera.
manni maree bakka bu'oota uummataatti koree dhaabbii dhimmoota nageenyaaf hariiroo alaa garee michummaa gaanfa Afrikaa mana maree Faransaay waliin mari'ateera. Hariiroon biyyoottan lameenii faayidaa uummataa irratti kan hundaa'e ta'uu walitti qabaan korichaa Ambaasaadar Diinaa Muftiin ibsanii jiru. Gocha shororkeessummaa nageenyaaf tasgabbii lammiilee balaarra buusan kamiyyuu qolachuuf Faransaay Itoophiyaa waliin tumsaan kan hojjetu ta'uu marichaan ibsamee jira. Itoophiyaan hariiroo biyyoota ollaa faayidaa waloo irratti hundaa'e uumuun nageenya naannawichaaf murannoon hojjechaa jiraachuu Ambaasaadar Diinaan himaniiru. Itoophiyaan michuu seenaa Faransaay ta'uu dursaan garee michummaa gaanfa Afrikaa mana maree Faransaay Senaatar Huug Saariin ibsanii jiru. Gaanfa Afrikaatti tarkaanfii shororkeessummaa qolachuuf taasifamu kamiyyuu Faransaay Itoophiyaa waliin tumsaan kan hojjetu ta'uu mirkaneessuu raagaan mana maree bakka bu'oota uummataa irraa argames ni mul'isa. Libaanos keessatti raadiyoon qunnamtii dho'ee miseensota Hizbollaa hedduurra miidhaan ga'uun namoota 9 ammoo ajjeesuun gabaafame. Gabaasni dabalataa akka ittaanutti dhiyaata. Miidiyaan mootummaa Libaanos Naashinaal Niwus Eejensii jedhamu akka gabaasetti taateen kun kibba magaalaa Beeruutitti mudate. Bakki sun bakka hidhattoonni Hizbollaa Iraaniin deeggaraman mandheeffamanittidha. Kanneen du'an keessaa daa'imni keessatti argamti. Raadiyoon qunnamtii kun miseensonni garee hidhattoota Hizbollaa qunnamtiif kan itti fayyadaman yoo ta'u, meeshaan qunnamtii kun guutummaa Libaanos keessatti al tokkotti dho'uu ministeerri fayyaa biyyattii beeksise. Meeshaan qunnamtii kun dho'ee namoota 2800 miidhaman keessaa Libaanositti ambaasaaddarri Iraan tokkodha. Viidiyoo fi suuraan miidiyaa hawaasummaa gubbaatti qoodaman namoonni miidhaman lafarra yoo ciisan kaan ammoo hospitaala yeroo geeffaman mul'isa. Dho'insa meeshaa qunnamtii kanaan miseensonni isaa 8 du'uu Hizbollaan amanee Israa'elitti quba qabuun haloo akka ba'u dhaadate. Raadiyoon qunnamtii guutummaa Libaanos keessatti osoo hin dho'in dura sa'aatii muraasa dura kaabineen Israa'el haleellaa gareen Hizbollaa karaa kaaba Israa'el gaggeessu dhaabsisuun namoota qe'ee isaanirraa buqqa'an deebisuun akka barbaachisu dubbataa ture. Israa'elii fi Haamaas gidduutti lolli erga eegalee kaasee Hizbollaan Haamaas irra goruun ji'oota 11 darbaniif Israa'el wajjin wal loluutti jira. Haleellaa diroonii Yuukireen hordofuun namoonni akka baqatan naannoo Raashiyaa tokko ajajje. Abdii sabaan akka ittaanutti dhiyeessa. Naannoo Raashiyaa Taaviir jedhamutti haleellaa diroonii cimaa Yuukireen raawwatteen balaa ibiddaa qabsiisuu hordofee namoonni hagi tokko naannicha keessaa akka ba'an ajajje. Bulchaan naannichaa Igoor Rudeenyaa jedhaman hojjettoonni yeroo balaa magaalaa Xorooppisi balaa ibiddaa caccabaa diroonii kufuun uumamu to'achuuf yaalaa jiru jedhan. Qondaalli Raashiyaa kun namni haleellaan miidhamuuf dhiisuu hin ibsine. Viidiyoon maddi isaa hin mirkanoofne tokko akka agarsiisutti magaalaa Xorooppisi jedhamu kana balaa ibiddaa guddaan qaqqabeera. Gabaasni muraasni akka akeekanitti bakki kuusaa meeshaalee waraanaan haleelamuu hordofee balaan ibiddaa mudate. Magaalaa Xorooppisi magaalaa guddoo Raashiyaa Mooskoo irraa kiiloomeetira 380 fagaattee gara kaaba dhiyaatti argamti. Qondaaltonni magaalichaa akka beeksisanitti konkolaattonni namoonni naannichaa ittiin ba'an qophaa'aniiru jedhan. Egaan kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa oduun guyyaa har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Hanga xumuraatti nu hordofuu keessaniif galatoomaa jechaa qophiilee caffee miidiyaa afaan waliin turtii gaarii.